السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتو ويلكم الشمار كفوني وندي كيسانو على فيه كيسا تكا قد أمانتي كوتا غندا وصون جنة نجيني كيسانا كابوندم تكيسانو وردفتوتا كيا بقى جراتني ويلكم الرهارة وتاتني اللي بقى gama YouTube channel kiyya nagaan dhuftanii isin simadhee jira. Maatiin haftaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa waa'ee Sheek Amiin Ibroo miskiina wallaahi abbaa jedheetii jechuudha. Maashaallah 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 mabruuk mabruuk maashaallah tabaarakallah maashaallah tabaarakallah. Eebba kitaaba Sheek Amiin Ibrooti guyyaa kaleessa Oogustii 26 jechuudha. Eebba Sheek Amiin Ibrootirra oolanii maashaallah tabaarakallah ilmaan isaanii wajjin seenaa kitaaba isaanii osoo addunyaarra jiran waan baay'ee nama gammachiisu maashaallah maashaallah. Congratulations baga gammadanii ustaaz Sheek Baaba Sheek Amiin Ibroo baga gammadanii baga guyyaa eebba kitaaba keessanii itti geettanii maashaallah tabaarakallah mabruuk mabruuk ulamaa'ii kenna kulli keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne rabbiin umrii keessanuu haa dheeressu. Ulamaa'ii kenna hunda ulamaa'ii jechuun ifa dukkana wallaalatii jechuudha. Rabbiin umrii keessanuu haa dheeressu. Baga guyyaa eebba kitaaba Sheek Amiin Ibroo baga geettanii baga gammadanii maashaallah tabaarakallah. Namni tokko osoo addunyaarra jiru seenaa ofii barreessuun akkasuma seenaa namni irraa waa baratu barreessee dhiyeessuun waan baay'ee nama gammachiisu. Seenaan nama eega namni deemee seenaa namaa barreessu osoo hin taane seenaa namaa osoo namni jiru seenaa san barreessanii seenaa sana namaa san akka namni dubbisu baay'ee bareeda. Maashaallah waan gaarii hojjettanii waan baay'ee namatti tolu maashaallah tabaarakallah. Ilmaan keessa wajjin waan gaarii dalaytanii jechuudha. Ulamaa'iin kulliin irratti hirmaatanii ulamaa'iin kulliin simannaa ajaa'ibaa eebba ajaa'ibaa waan haala bareedaa haala nama gammachiisuun haala nama hawwatuun simannaa eebba kitaaba Sheek Amiin Ibroo akkasuma ustaazotii bakka garaagaraatirraa dhufanii jechuudha. Ustaazonni hundi isaaniitu eebba kitaaba Sheek Amiin Ibroo irratti argamanii haala bareedaa haala gammachuu ta'een dabarsanii waan baay'ee nama gammachiisu. Kitaaba kana osoo arginee dubbisnee baay'ee namatti tola. Inshaallah biyya alaattillee osoo raabsamee bareedaa kitaaba isaan dhiyeessanii kana dubbisnee ilaallee yeroo hundaa miidiyaa irratti yoo dubbatan yaanni isaanii gorsi isaanii jechi isaanii jecha nama gammachiisuu fi jecha nama bohaarsuu akkasuma nama kolfisuu jechuudha. Miskiina wallaahi jedhanii yeroo hedduu yoo waa dubbatan jechuudha. Akkasuma waan tokko hedduu irraa dubbatanii waan gorsa namaaf ta'u waan namni irraa waa baratu jechuudha. Kitaabni isaanii illee maal akka jedhu osoo dubbisne nuyi biyya Arabaa jirru biyyoota garaagaraa jirru biyya alaatti illee osoo raabsamee kitaabni kun kitaaba san nu hunduu osoo dubbisne nutti tola inshaallah. Biyya alaatti illee osoo raabsamee bareedaa maashaallah tabaarakallah. Namni seenaa ofii osoo addunyaarra jiru galmeessee barreessee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Namni hunduu osoo akkanatti seenaa ofii osoo addunyaarra jiru itti yaadee barreessee baay'ee nama gammachiisa. Inshaallah kitaaba isaanillee arginee nama dubbisu rabbi nu haa taasisu. Inshaallah biyya alaatti illee ni raabsama. Yoo biyyallee galle inshaallah raabsamee ni arginee dubbisuuf hawwiidha jechuudha. Nuyi biyya Arabaa jiru maaliif gorsi isaanii jechi isaanii yaanni isaanii gizee hunda miidiyaa irra yoo dubbatan baay'ee namatti tola.
inshallah akkasuma kitaabni isaan barreessanillee seenaa dhaloonni waa irraa baratu, seenaa namni wallaala waa irraa baratu waa hedduu waan nama gammachiisu qopheessanii kanaaf rabbiin isaan irraa haa jaalatu seenaa isaanii osoo jiran addunyaa kanarratti barreessuun waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti toluudha jechuudha. Rabbiin umrii isaanii haa dheeressu. Baaba Sheek Amiin Ibroo akkasuma ustaazotii hunda isaaniitu rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu inshaallah. Eebba isaanii eebba gammachuu eebba baay'ee nama gammachiisu baay'ee namatti toluudha. Hordoftoota kiyya eebbi kitaaba Sheek Amiin Ibroo warroonni biyya keessa jirtan carraa bittanii dubbisuu qabdanii jechuudha inshaallah. Akkasuma biyyoota alallee raabsuu qabdanii akka namni hundi argee seenama isaan qopheessan kana dubbifatu jechuudha. Ulamaa'iin kulliin eebba isaan irratti argame waan baay'ee nama gammachiisuun waan baay'ee namatti toluudha. Ulamaa'iin hundi isaaniitu rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu, umrii isaanii keessa barakaa nuuf haa kaayu. Sheek Amiin Ibroo akkasuma ilmaan isaanii hunda isaanii maatii isaanii hunda isaanii baga gammaddanii eebba kitaaba Sheek Amiin Ibrootiin hundi keenya gammannee jirra. Maashaallah tabaarakallah gammannee jirra eebba kitaaba Sheek Amiin Ibrootiin hedduu tokko gammannee jirra. Jechi isaanii yeroo hedduu namatti tola. Akkasuma kitaabni illee seenaa isaanii galmeessanii ilmaan isaanii wajjin qopheessanii hawaasaaf kitaaba isaanii eebba guyyaa kaleessatti irratti baay'ee haala nama hawwataa ta'e amma hawwiin keenna kitaaba dubbisuudha. Kitaaba isaanii san dubbisuudha. Inshaallah raabsamee hundi keenya arginee dubbisnee kitaaba isaanii seenaa isaanii kana osoo addunyaarra jiran galmeessuun waan baay'ee namatti toluudha. Maashaallah tabaarakallah rabbiin isaan irraa haa jaallatu. Baaba Sheek Amiin Ibroo eebba kitaaba isaanii guyyaa kaleessaa haala kanaan ka dabarsanidha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa waa'ee kitaaba Baaba Sheek Amiin Ibroo namni hin beekne hin jiru. Guyyaa kaleessaa eebba kitaaba isaaniitti irra oolanii waan baay'ee nama gammachiisu kitaaba isaanii maashaallah suuraa isaanii irra jiran jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf turaa. Baay'ee hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraa qabadhee walitti dachaanutti.